Torbeen dhukkubbii guyyaa Kibxataa guyyaa gaaffii jedhamuudhaan beekama. Kunis gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti galee yeroo barsiisu hangafni lubootaa fi maanguddoonni ummatichaa gara gooftaatti dhufanii gooftaa gaaffii akkana jedhu isa gaafataniiru. Aangoo eenyutiin kana hundumaa goota? Aangoo kanas eenyutu siif kenne jedhaniitoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa aangoo hundaa kan ta'e, hundumtuu isaan kan ta'e, hundumaaf iyyuu immoo aangoo kan laatu, aangoon kan kennu Waaqayyoodha jedhamee akka barreeffame inni Waaqa waaqotaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa kan ta'e. Addunyaa kana fayyisuuf samii samootarraa bu'ee haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maarameerraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa immoo lubbuu fudhatee dhala namaa ta'e nama fayyisuudhaaf kan mul'ate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa aangoo hundumaa akka arjummaa isaatiin uumamtoota isaatiif kan laatu aangoo eenyutiin kana goota? Aangoo kanas eenyutu siif kenne jedhanii isa gaafataniiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gaaffii isaanii kana gaaffiidhaan deebisuu waan barbaadeef namoota kanaaf aangoo kanaatiin kana godhaa, aangoo kiyyaaniin kana godhaa, yookaan immoo aangoo abbaan koo naaf kennaniin kana godha jedhee isaanitti dubbachuu caalatti gaaffii namoota kanaa isaan burjaajessuudhaaf gaaffii isaanii gaaffiidhaan deebisee jira. Gooftaan keenya Yesuusis deebisee anis immoo dubbii tokko isinan gaafadha. Yoo isin deebii isaanitti himtan anis immoo aangoo maaliitiin kana akka raawwadhu isinittan hima jedheenidha. Egaa Yihuudoonni guyyaa kanatti hangafoonni lubootaa fi maanguddoonni ummatichaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo gaaffii kana gaafatan dubbii afaan isaarraa waan ittiin isa himatan barbaadaniitu inni aangoo kootiin kana raawwadha yoo jedhe inni ofiisaa waaqa of taasise jedhanii akkuma kana dura dubbatan sana inni Waaqayyo abbaa kooti jedhee dubbataa Waaqayyoodhaan of qixxeessa jedhanii akka isa himachaa turan ammas dubbii arraba isaarraa waa tokko fudhanii ittiin isa himachuudhaaf yookaan immoo himata irratti banuuf barbaadaniiti. Gooftaan keenya garuu durseeyyuu kana waan beekuuf gaaffii isaanii kana gaaffiidhaan isaan deebisee isaan burjaajessuu barbaade. Kanaanis akka isaan jedhe cuuphaan Yohaannis samii irraa immoo nama biraa isaan jedhe. Egaa amma ka uummattoonni kuni yookaan immoo hangafoonni lubootaa fi maanguddoonni kuni gara gooftaatti dhufanii gaaffii kana isa gaafatan kuni gaaffii kana deebisuudhaaf rakkatan. Isaanis waliin mari'atanii akkas jedhan. Samiirra yoo jenne maaliif itti namanne nuun jedha. Nama biraa yoo jenne Yohaannis hundumti akka raajatti ilaaluti ummaticha sodaanna. Isaanis hin beeknu jedhanii deebisaniifi. Egaa anis aangoo eenyutiin kana akka raawwadhu isinittiin himuu jedhee isaan deebisee jedha. Egaa hangafoonni lubootaa fi maanguddoonni ummatichaa gara gooftaatti dhiyaatanii ta'u aangoo eenyutiin akka inni kana hundumaa godhu isa gaafataniiru. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis gaaffii isaanii gaaffiidhaan deebisuufiidhaan waan dubbatan isaan wallaalchisee isaan gaggeesseera jechaadha. Kanaaf guyyaa kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa gaaffiitti gaafatame waan ta'eef aangoo waaqummaa isaatiin waan raawwatu, aangoo amalummaa isaatiin waan raawwatu hundumaa barsiisuu akkasumas immoo daandii itti agarsiisu inni eenyu akka inni ta'e dubbii fayyina dhala namaa xumuruudhaaf kan dhufe akka inni ta'e yeroo inni barsiisu isaan garuu aangoo eenyutiin kana gootaa jedhaniiru. Innis immoo deebii isaanii gaaffiidhaan deebisee fi deebii isaan dhabsiisee isaan gaggeesseera jechaadha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa gaaffii jedhamuun beekama. Akka walii galatti garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo eenyutiin kana raawwata kan jedhee gaafatu yoo jiraate akka Yihuudotaa akka hangafoota lubootaa fi akkasumas immoo akka maanguddoota ummatichaa gidduudha ergame sana inni waan hundumaa kan raawwatu aangoo mataa isaatiin. Aangoo abbaa, aangoo isaa, aangoo hafuura qulqulluutiin abbaa ilma hafuura qulqulluun waaqa tokko kan ta'an aangoodhaan akkasumas immoo uumuudhaan addunyaa kana bituudhaan sorummaadhaan waaqummaadhaan tokkodha. Kanaaf aangoon kuni kan abbaa ilmaa hafuura qulqulluuti. Ilmi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fedha abbaatiin fedha isaatiin akkasumas fedha hafuura qulqulluutiin gara biyya lafaatti kan dhufe. Haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maarameerraa kan dhalate dubbii fayyinaa dhala namaa xumuruudhaaf kan dhufe isa waan ta'eef
aangoo isaatiin, aangoo abbaa isaatiin, aangoo hafuura qulqulluutiin waan hundumaa kan raawwatu akka inni ta'e hubachuun nu barbaachisa. Waaqayyoon aangoo isaatiin jireenyatti kan nu waame, dubbii fayyina keenyaas kan nuuf xumure, maqaan isaa kan ulfaate kan galatame nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.